Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya karaa reediyoo warra Hongeelaa sagantaa keenya kanaa dhaggeeffachaa kan jirtan akkasumas immoo karaa miidiyaa tamsaasa keenya kanaa ilaalaa kan jirtan hunduma keessan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Akkuma hundumti keessan beektan yeroodhaa gara yerootti sagantaa kanarratti keessummoota garaagaraa kan jireenya isaanii irraati barumsa argattan kan immoo hojii isaanii keessatti saba keenya irratti geeddarumsa fidan dhiibbaa uuman isinii dhiyeessuudhaan akkasin barumsa irraa argattan gochaa turreerraa mallee gochaa jirra. Sagantaa keenya irraa keessattis keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Namoota biyya keessaa akkasumas namoota biyya alaa dur yookaanis eenyatti waan garaagaraa isaan hojjetan, hojii isaan raawwatan, gochaa isaan godhan keessatti kan sabni keenya eebbifame, kan sabni keenya irraa baratu isinii qabannee dhiyaataa turreerra. Har'as keessummaa addaan ammallee qaba. Keessummaa koo kanaa tun dhiyeessiin fuuldura garuu hundumti keessan sagantaa kan akkasin sheer gootan isin gaafadhaa. Akkasin hiriyoota keessan gara kanatti affeertanan irra deebi'ee isin gaafadha. YouTube chaanaalii qabnaa. Chaanaalii keenya subscribe godhaa. Fuula Facebook keenya follow, like, comment godhaa. Akka namoota argatan godhaa. Keessummaan koo har'aa biyyatti dhalatan biyya Jarmanii keessaatii gara biyya keenyaa dhufuudhaan afaaniif aadaa saba keenyaa barachuudhaan barachuu qofaatu hin ta'in akka gaariitti afaan sana busheessuudhaan afaan Oromootiin nama waan guddaa hojjetanidha. Isinittiin himaa qubee afaan Oromoo atuunni hojiirra hin ooliin fuuldura nama qubeedhaan barreessaa turanidha. Yeroo qubeen afaan Oromoo hojiirra oole immoo macaafa qulqulluu afaan Oromoo kana luba Tasgaraa Hirphoodhaa wajjin ta'uudhaan nama qubeessedha, gara qubeetti deebisedha. Keessummaan koo har'aa luba Heening Uzaar jedhamu mee naasimadha. Uzaarii anaa dhufu lubaa baga nagaan dhuftani. Amiin, baga nagaan na eegdan. Guddaan gammada har'aa isinii wajjin wal arguu kootti. Lubi Heening Uzaar dhalataa biyya Jarmaniiti. Garuu bara dargaggummaa isaanii bara dheeraa biyya keenya keessatti dabarsan. Nama waggaa 20 keessaa ta'aniitu gara biyya keenyaa dhufan. Akkamitti akka dhufan teellaa nutti himu. Barri isaan biyya keenya keessa dhufan sun bara hojii wangeelaa hojjechuun baay'ee rakkisaatti ta'e bara dargii keessa ture. Saba keenya karaa garaagaraa eega tajaajilaa turanii booda hojii wangeelaa mul'inatti hojjechuun yeroo rakkisaa ta'etti laga Gumuzitti saba Gumuzitti galuudhaan achitti afaan Gumuz baratanii macaafa qulqulluu kakuu haaraa afaan Gumuzitti hiikanii ba'an. Isa booda immoo luba Tasgaraa Hirphoodhaa wajjin ta'uudhaan yeroo qubeen afaan Oromoo afaan barreeffamaa ta'ee qubeen afaan Oromoo hojiirra oolu macaafa qulqulluu keenya kana gara qubeetti nama geeddareedha. Luba Heening Uzaar nama sabni Oromoo yeroo hundumaa oolmaa guddaa isinirraa qabudha. Irra deebi'een baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Amiin. Guddaan gammada. Bara dheeraa tureera miti eega biyya keenya turtanii deebitanii? Tureera. Amma akka waggaa 20 ta'uuf jedhan natti fakkaata. Gara waggaa 20 ta'eera. Isa fuuldura garuu baay'ee turtan biyya keenya keessa. Waggaa baay'ee iyyuu miti akka waggaa 11 biyya Itoophiyaan ture. Waggaa 11 garuu waggoota 11 sana keessatti waan baay'ee hojjettanii har'a waa'ee sanaa hin dubbannaa. Biyya keenyaaf hojii wangeelaa isaa kan ilaallatu macaafa barreessitaniittu. Isa fuulduras immoo namooti biyya alaa keessumaa biyya Jarmanii irraa dhufan attamitti afaan Oromoo barachuu akka isaan danda'an macaafa barreessitanii jirtu. Innillee waan guddaadha. Namootni biyya alaa afaan Oromoo baratanii akka isaan saba keenya tajaajilaniif barreessitaniittu waa'ee isa kanaa hin dubbannaa. Keessumaa immoo caalsisnee macaafa qulqulluu kanaa gara qubeetti deebisuu keessatti hojii isin hojjettan kaasnee dubbannaa. Dhalootni haaraa waan baay'ee irraa barata jedheen yaada. Egaati mee hundumaa dura garuu lubi Heening Uzaar eenyu isa jedhu mee waa'ee dhaloota keessanii, waa'ee maatii keessanii, yeroon dargaggummaa, yeroon ijoollummaa keessanii biyya Jarmanii keessatti attam akka ture mee dhaggeeffattoota keenyatti nu himaa. Bara indalladhee biyya Jarmanii keessa waggaa 1952 akka ajenda Awuroopaatti.
Biyyi Jarmanii yeroo sana biyya lafarratti biyya ol ilaalanii biyya kabajaa qabu hin turre. Namoonni yeroo sana jireenya gaarii kan qaban miti. Abbaanii fi haati koo barumsa guddaa warra baran miti. Abbaan koo nama baabura sibiila oofuu ture. Haati koo duraanii saloonii rifeensa murtuu keessatti hojjettee erga ijoollee dhalate booddee mana turte. Garuu abbaan koo fi haati koos baay'ee tattaafatanii jireenya maatii isaanii fooyyessuuf yaalii guddaa godhan. An obboleessa xinnoo tokkoon qaba. An hangafa ijoolleedha jechuudha. Abbaan koo fi haati koos kiristaana hin turre. Anis akkasuma ijoollummaatti mana waldaa hin dhaqne. Yoon cuuphameeyyuu ijoollummaa koo keessatti waa'ee amantii kiristaanaa hin barre. Ergaan mana barnootaa fixee yuunivarsiitiitti galee seera baruun jalqabe. An beekaa seera ta'uun barbaade jechuudha. Garuu yeroo sana utuun yuunivarsiitii jiru barattoota amantoota kiristaanaa ta'an wajjin wal bare. An amantii kiristaanaa fudhadhee seera baruun dhiisee iddoo Hermannsburg jedhamutti teoloogii bare. Seera barachuudhaaf hawwitu turtanii duraanii nama seeraa ta'uudhaafi dhiistanii nama seeraa ta'uufi macaafa qulqulluu barattanii. Baay'ee namatti tola. Egaa isin nama seeraa barachuudhaaf hawwaa turtantu teellaa gara sagalee waaqayyoo barattanii teoloogii barattanii tajaajila dhumarratti immoo waldaa kiristaanaa ta'uudhaafi hawwitan. Egaa isin yeroo gara biyya keenyaa dhattanii dargaggeessa turtanii gara saba Oromoo bara dargaggummaa keessanii sana keessa maal attamitti dhaquu dandeessan biyya keessan sana dhiistanii gara saba keenyaa attamitti dhattan? Teoloogii yeroo an teoloogii baree hawwii koo ergamaa wangeelaa yookiin nama misiyoonii ta'ee nama biyya ormaa keessatti akkan tajaajiluu hawwii koo qaban ture. Misiyoonii Hermannsburg biyya garaa garaa keessatti hojii misiyoonii hojjechaa ture. Akkasuma biyya Dabuub Afrikaa keessattis, Itoophiyaa keessattis, Biraazil kan jedhamu keessattis hojjechaa ture. Misiyoononni waa'ee hojii isaanii biyya adda addaa keessatti hojjetan nutti himan. Kana jechuun an waa'ee Qees Dafafaa fakkeenyaaf dhaga'een ture. Garuu akkasuma waa'ee rakkina waldaa kiristaanaan bara dargii keessa littee dhaga'eera. Ani yeroo sana biyya Itoophiyaa dhaquun fedha godhadhe. Erga an barumsa teoloogii raawwadhee booda fuudhee warra manaa wajjinii 1981 biyya Itoophiyaa dhaqe. Kuni baay'ee gaariidha. 81 jechuun egaa yeroo dargiitii. Akka ajandaa Awurooppaatti. Akka ajandaa Awurooppaatti yeroo rakkisaa ture. Yeroo gara biyya Oromoo dhuftan attamitti agartan biyya keenya, saba keenya, biyya sana attamitti agartan? Yeroo gara biyya Itoophiyaa dhufnee bara mootummaa dargii ture akkuma asila jenne. Waggaa achi geenyee waggaa Qees Guddina Tumsaa hidhamee dhiphifamee du'ee ture. Yeroo sana qeesonni baay'een maanguddoonni waldaa dargaggoonni baay'een mana hidhaa keessa turan. Yeroo biyya saba hin beekne tokko dhaqanii namoota biyya sana wajjin wal baruun baay'ee barbaachisaadha. Nuyi faranjoota taanee namoota wajjin wal baruun baay'ee barbaachisaa ta'e. Garuu manni waldaan baay'een cufamanii amantoonni misiyoonoota wajjin wal hin beekne wajjin wal baruun sodaatanii waan turan tajaajilli keenya yeroo jalqabaa baay'ee cimaa ture. Salphaan ture yeroo jalqabaatti jechuudha. Salphaa miti rakkisaa ture. Tokkoffaa yeroo itti namootni ajjeefaman, yeroo itti guddinaa tumsaafaa hidhamanitti ajjeefaman ture, yeroo itti dargiin baay'ee dargaggoota baay'ee galaafatu ture. Hojii wangeelaa mul'inatti hojjechuun yeroo itti baay'ee rakkisaa ta'edha. Kun namaa gala. Egaa gara saba hin beekne tokko yeroo dhattanii aadaa fi afaan saba sanaatti baruun salphaa miti gaa nama rakkisa. Afaan Oromoo baruun isin hin rakkisne, isin gamma afaan Oromoo baruu irrayyuu dabartanii macaafa barreessitanii macaafa qulqulluu afaan Oromoo nama qubeessedha. Isin hin rakkisne jalqaba irratti attamitti bartan meenatti himaa?
Asirratti sababii sadiin isinitti hima. Tokkoffaanii ani yeroo mana barnootaa ture afaan sadiin bare. Afaan Ingilizii, afaan Faransaay, afaan Laatinis bareen ture. Isa booddee yeroo an teoloogii bare itti dabalees afaan Giriikii fi Hibraayistii baruun dura ture. Kana jechuun utuu biyya Itoophiyaa hin dhufin dura an afaan Ormaa 5 baran ture. Yeroo sana akka ani dandeettii afaan qabu mana barumsaa keessattis akkasuma barnoota teoloogii keessattis akka ani afaan kennaa afaanii qabu natti dhaga'ame. Inni lammaffaan ani Oromoo ta'anis Faranjii ta'anis an barsiisota gaggaarii hunduu ba'eessa kan ka'an qaban ture. Isaan keessaa maqaa nama tokko isinitti hima. Maqaansaa Luba Manfred Zach jedhama. Inni waggaa baay'ee biyya Wallaggaa keessa Ayiraas ta'ee Boojjiis ta'ee afaan Oromootiin hojii wangeelaa of kennuudhaan booda luba Taskiraa Hirpuu wajjinii namoota biraas wajjin macaafa qulqulluu hiikaa haaraa dabarse. Sababiin inni sadaffaan an ofii kootii afaan Oromoo baruudhaa fi fedha guddaa qaban ture kanaaf baay'ee tattaafadhee qoradhee jechuudha. Garuu asirratti yaada tokko itti dabaluun barbaada. Amma yeroo walii wajjin haasofnu karaa kootii yeelaa'uun hin hafu. Sababiin isaa an afaan Oromoo yeroo an biyya Itoophiyaa ture ba'eessa godhe beekuyyuu amma biyya Jarmanitti galuun koo amma waggaa 20 duwwaa otoo hin ta'in akka waggaa 30 ta'eera amma. Haasawaan koo amma isa yeroo darbe wajjin waliin fakkaatu. Amma jechuutti baay'een akka waan dura badan natti dhaga'ama waggaa 30 kana keessatti waan baay'ee irraanfachuun hin hafne kanaaf yeelaa'uun koo hin hafu jechuudha. Rakki baay'ee gaarii dandeessu dhugaa dubbachuudhaa fi aksantii isinitti dubbattan kun loqodii keessan jechoota isin filtanii haasoftan kun sirriitti beektu. Egaa waggaa 30 hin dubbanne biyya Jarmanii keessa turtan deebitanii dhanne miti eddasiiti. Biyya turtan. Akkasii si'a tokko tokko dhaqeen ture akkasuma hin ture. Kanaaf akka waggaa akka torban lama yookiin torban sadii torban arfaffaa waan akkasii achiin ture malee yeroon isaa gabaabaa ture. Haa ta'u malee baay'ee gaarii dubbattu isa kanaan isinitti himaa dhaggeeffattootni keenya iyyuu isa kana dhugaa nuu ba'u guddaan isin galateeffadha. Baay'ee namatti tola luba Heening Guzaar. Amma gaa yeroo biyya Oromoo keessa turtanii waan Oromoo fakkaatu aadaan Oromoo kun jira, faarfannaan Oromoo jira, nyaata Oromoo jira. Akkasuma waan garaagaraa kan Oromoo jira. Achi keessaa maal isa kamiin jaallattu, isa kamtu isin harkise, isa kamiin kaastanii na taphachiisuu dandeessu? Faranjoota keessaa warri nyaata Oromoo hin jaallanne waan jiran natti hin fakkaatu. Hundumti isaanii jaallatu. Yeroo daa'imummaatti itti barumsaatiin cimaa hin taa'in hin hafu. Garuu itti baranii booddee baay'ee jaallatu. Nuyis baay'ee jaallannee ijoollee keenyas jaallatanii yeroo baay'ee nyaata Oromoo nyaanne. Yaada Oromoo keessaa yookiin aadaa Oromoo keessaa kan hedduu natti tole tokko isinittan himan. Yeroo namni tokko dhukkubsatu warri kana dhaga'an baay'een dhaqanii isa dhukkubsate sana yookiin ishee dhukkubsate sana dubbisanii jajjabeessu. Kun baay'ee natti tole. Biyya keenya keessatti aadaa warra dhukkubsatan dubbisan akka kanatti cimaa miti. Yeroo baay'ee namni dhukkubsataan kophaasa ta'ee siree isaa keessa ciisa. Namoonni dubbisuuf yeroo waan hin qabne aadaan nama dubbisuu baay'ee natti tole biyya Itoophiyaa keessatti. Walii ho'uu jaalala yeroo rakkatan wal gaafachuun waan waliif ho'anii jaalala argisiisuun kun baay'ee natti tole. Kun baay'ee namatti tola. Nyaata caalchifattanii jaallattan qabdu nyaata Oromoo keessaa? Ittoo handaanqoo. Ittoo handaanqoo. Amma biyya Jarmanii keessa utuu jirru hin qopheessina al tokko tokko. Mana keessan keessatti?
Mana keenya keessatti hin qopheessina al tokko. Qopheessuu beektu? Beeka. Oh. Haala qopheessuu isaa beeka. Baay'ee namatti tola. Woxiin daakkoo, ittoon daakkoo baay'ee Hundumti namatti tola. keenya hundumti keenya keessumonnis mana keenya dhufanii baay'ee jaallatu nyaata kana. Nyaata Nyaata Oromoo kana. Jechoota Oromoo kanoo egaa isin afaan Oromoo baay'ee beektu. Afaan Oromoo beektu. Yeroo macaafa qulqulluu kana gara qubeetti geeddartan yeroo immoo barnoota afaan Oromoo akka namootni biyya alaarraa baratanii barreessitanis afaan Oromoo kana keessa deemuun keessanii nafu jechoota faarfannaa waan yaadattan qabduumma. Faarfannaa durii waldaa keessatti faarfataman keessaa faarfannaa lama baay'een jaalladhe. Inni tokko gammadaan gammannaa beektu isaa. Gammadaan gammannaa gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne isa jedhudha. Inni kaan karaan Waaqayyoo kana deema mana Waaqayyoon ola seena wanaaf godhumoosatu beekaa kan jedhu. Faarfannaa lamaan kana yeroo baay'eetti waldaa keessatti faarfannee ture. Faarfannaa haaraa dargaggootaan uumaman keessaa kanan jaalladhes baay'eedha. Garuu baay'ee hibboo fi mammaaksaa dhugumaa yoo namni hiikaa isaana ibsi malee dafee na galuu dide. Na rakkise. Amma numaatti na rakkise. Mammaaksa yaadattan qabdanii amma? Maal jedhu sabni nyaatu sabni sagaduun badu isa jedhu. Qomoon nyaatuuf qomoon sagaduun badu. Qomoon nyaatuuf qomoon sagaduun badu. Inni dhugaa baay'ee of keessaa qaba. Dhugaa guddaa of keessaa qaba. Baay'ee namatti tola. Bareedaadha. Amma gaa bara dargii bara koominizimii sana keessa hojii wangeelaa hojjechuun baay'ee rakkisaa ture lubaa'eenii. Keessumaa 80moota sana keessa yeroo isin gara biyya keenyaa dhaqxan yerootti dargiin dargaggoota fixuu yerootti waldaan kiristaanaa cufamee yerootti tajaajiltootni hidhaman qabeenyaan waldaa kiristaanaatti saamame akkuma isin immoo isinanatti himtan gaggeessitootni warra akka guddinaa tumsaafaa yeroo isaanitti hidhamanii ajjeefaman ture. Bara sana keessa hojii wangeelaa hojjechuun hammam ulfaataa ture. Mee waa'ee bara sanaa natti himaa. Akkuma ani isinitti himee an bara dargii keessatti biyya Itoophiyaa dhufee tajaajila koos mandiitti jalqabe. Yeroo sana wanti baay'een rakkisaa ture. Magaalaa tokkorraa gara magaalaa kaan deemuun rakkisaadha yookiis dhoowwamaa ture. Gaafa sanbata waldaa tokko dhaqanii lallabuun irbaata qulqulluu kennuun eeyyama malee hin danda'amne. Yeroodhaa gara yerootti warri biyya bulchan na bira dhufanii makiinaadhaan iddoo tokko akka isaan geessuu na gaafatan. Yeroo tokko makiinaa na dura fudhachuuf jedhanii bantuu isaa kenni, gulfi isaa kenni naan jedhan. Waan an dideef immoo na sodaachisanii magaalaa keessa, magaalaa mandii keessa ba'uun akka naaf hin ayyamamne, naaftaan akka naaf hin kennane murteessan. Haa ta'u malee warri faranjiin yeroo sana waa'ee lubbuu isaanii waan sodaatan hin qaban turan. Warri biyya Itoophiyaa waa'ee lubbuu isaanii, warri biyyaa waa'ee lubbuu isaanii kan isaan sodaachisuu baay'ee qaban turan. Nu garuu kan nu waa'ee lubbuu keenya kan nu sodaachisu hin turre. Warri biyyaa hin sodaatu turan lubbuu isaaniif ajjeefamuu danda'u. Hin sodaatu. Isiniin garuu sin sodaachisu malee. Baay'ee dhiphifamanii warri biyyaa baay'ee dhiphifamanii baay'ee rakkatan gara malee mana hidhaatti geeffamanii rukkutamanii waan baay'ee isaan irratti hojjetame baay'een rakkadhe yeroo sana. Dhaga'uuf kana yeroo hamaa ture. Yeroo hamaa ture. Yeroo sana ture miti kan isin dhumarratti hojii wangeelaa ifatti hojjechuun dadhabamee jennaan kan isin baatanii gara Gumuzis deemtan yeroo sana ture.
yeroodhuma sana ture. Baay'ee yeroo hamaa keessa ture kan isin saba keenya tajaajiltanii amma gaa tajaajiluu qofaatu hin ta'in rakkinaaf gidiraa keessa dhaabbatanii saba tokko tajaajiluudha kan gatii guddaan itti kennamu jedhee yaada. Egaa isin bara duunatu isin hin sodaachisiin, hidhaanatu isin hin sodaachisiin, doorsisni warra dargeetu isin hin sodaachisiin saba keenya tajaajilaa turtanii gatiin keessan waaqa birattis nama birattis guddaadha. Luba Heening Guuzaadha. Mee gaaffii gara biraan isin gaafadha. Bara 1993 hamma bara 1997tti macaafa qulqulluu isa jalqabaa lubi Maanfreed faa luba Tasgaraa faa ta'anii luba Gobbuu faa obbo Tooflos faa ta'anii isaan hiikan afaan fidala saabaatiin hiikamenni heellan ammoo isiniif lubi Tasgaraan yeroo qubeen afaan Oromoo hojiirra oolu macaafa qulqulluu kanaa gara qubeetti geeddartan hojii guddaa saba keenyaaf laattanii macaafa kana yeroo ilaallu qulqulluudha keessi isaa dogoggorri qubee keessan jiru dogoggorri jechuudha. Mee waa'ee isaan attamitti hojjettan kana kun baay'ee hojii guddaadha. Yeroo sana biyya Itoophiyaatti mana barnootaa keessatti qubeen barsiifamaa ture erga dargiin kufe. Ijoolleen dargaggoonnis afaan isaanii afaan Oromoo qubeen barreessuu dubbisuus baran. Kanaaf nuyi macaafa qulqulluu gara qubeetti deebisuu gara qubeetti dabarsuu baay'ee barbaachisaadha jennee hojii isaa jalqabne. Ani yeroo sana maatii koo wajjin biyya Itoophiyaa hin ture. Biyya Jarmanitti galee hin ture. Magaalaa Hermannsburg magaaluma lubni Tasgaraan jiraatee taa'e. Ollaa turtan? Lamaan keenya Hermannsburg turre jechuudha. An kanan dura afaan Oromoo qubeen barreessee ture. Otuman biyya Itoophiyaa jiru afaan Oromoo kana qubeen barreessuudhaaf jalqabe. Tasgaraanis akkaataa qubeen barreessan beeka ture. Macaafoota xinnoo tokko tokko qopheessee baasee ture. Lamaan keenya asirratti ekspertiidha yoon jedhee sobaan qabu. Macaafni qulqulluun hiikaa inni haaraan waggaa yartuu dura maxxansiifame akka isin silaa dubbattan waggaa yartuu dura maxxansiifame gabaarra ture. Hiikaan kun fidala sabaatiin kan barreeffame bu'uura ta'ee karaa keenya akkuma jirutti qubeetti dabarfame. Nuyi hiikaa isaa akkuma jirutti dhiifnee akkuma jirutti fudhannee waan tokko hin jijjiirre. Jecha isaa keessa waan tokko hin jijjiirre. Sababiin isaa namooti macaafa qulqulluu dubbisan fidala sabaatiinis haa ta'u qubeenis haa ta'u hiikuma tokko akka isaan dubbisan barbaanne. Hojii kana keessatti kompiitaroonni baay'ee nu gargaare. Asirratti Evangelical Lutheran Mission yookiin Hermannsburg Mission kan jedhamu galata guddaa galchuun nurra jira. Isaan hojiin kun dhimma baasuu isaa itti amananii mindaa koos hin baasan. Kana booda macaafni qubeetti jijjiirame akka maxxanfamu godhanii qarshii baay'ee kennuudhaan hojii guddaa hojjetan. German Missionii. Kuni baay'ee namatti tola. Egaa as keessatti hojii isa guddaa kan hojjete isiniif luba Tasgaraadha. Akkuma isiniyyuu jettan lamaan keessan ekspertoota isinis qubeedhaan utuu namni hin jalqabiin fuuldura qubeen barreessaa turtan isin. Qubeen afaan Oromoo hojiirra hin ooliin fuuldura qubeedhaan barreessaa turtan. Amman dubbanna waa'ee macaafa keessaniis isin bara dargii keessaa qubeedhaan barreessitan sana hin dubbanna. Lubi Tasgaraan kana nama bara isaanii macaafa qulqulluu kanarratti hojjechuudhaan dabarsanii egaa Hermannsburgitti wal agartanii hojii guddaa kan hojjettanii lamaan keessan dhugumaan dhaggeeffattoota sagantaa kanaarraati akkasumas dhaloota gara teellaa dhufurraa galata guddaa qabdu sabni Oromoo yeroo hundumaa isin yaadata. Macaafi qulqulluun qubeedhaan barreeffame kuni macaafa sagalee waaqayyooti warri amantii kiristaanaa hordofan akka bu'uura wanni isaaniitti amantii isaaniitti ilaalu sanarra darbee garuu saba keenyaaf hojii liitireecharii hojii hogbarruu guddaa ta'eetu
tajaajila kennaa. Kanaaf guddaan isin galateeffadha. Akkasumas miishiniin Hermansburg kan yeroo sana isiniif mindaa kaffalee atuu mindaa keessan isinirraan kutiin karaa garaagaraa kompiitara illee isinii kennee hojii kana akkasiin hojjettan isin godhe isaanillee galata guddaa qabdu. Kun waan guddaadha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha luba Heeniin Guuzaadha. Fayyaata. Kana duwwaa miti kan isin hojjettanii mee amma gara macaafota keessanii gara biraa isin ilaallaa. Luba Shamsadiin Abdoo wajjin taatanii immoo macaafa qulqulluu kanaa amantootni gara bahaa jiran akka isaan sirriitti dubbisanii hubataniif loqodaa gara bahaatti sirrii gootanii sirreessitanii hojjettanii turtanii mee waa'ee isaa immoo natti himame. Naannoo waggaa 1988 obbo Shamsuddin wajjin Finfinneetti wal argine wal barre yeroo sana. Inni dhalootaan Shamsuddin dhaloota nama Islaamaa ture. Oromiyaa keessaa naannoo Haraaritti guddate. Obbolaan isaanii hundinuu Islaamaa yommuu ta'an inni yeroo guddate garuu waa'ee amantii kiristaanaa dhaga'ee misyoonota irraa dhaga'ee amanticha fudhate. Egaa Shamsuddin kun nama dafee hubatee barumsa danda'u nama macaafa qulqulluus baay'ee jaallatee afaan Amaariffaatiin ba'eessa godhee kan qoratee ture. Inni erga ofiisaa kiristaana ta'ee warri Oromiyaa bahaa keessa jiraatan Islaamas kan turan dubbii Waaqayyoo afaan isaaniitiin akka argatan baay'isee hawwii guddaa isaa qaba ture. Wangeela keessaa inni Shamsuddin wangeela keessaa kutaa tokko hiikuu jalqabe. Tarii kun maaliif barbaachise jettanii of gaafatu ta'a yookiis gaafatonni hin gaafatu ta'a. Afaan Oromoo bahanii fi afaan Oromoo dhihaa gidduutti garaagarummaan jira ture. Jechooti baay'een yoo wal fakkaatan iyyuu jechooti kanneen wal fakkaannee jiru. Akkasuma giraamariin yookiin seerri afaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf warri Islaamaa macaafa qulqulluu Oromoo dhihaatiin yoo dhaga'an yookiin yoo dubbisan sababii inni qulqulluu afaan isaanii hin ta'in ergaa isa jibbuu yookiin tuffachuu danda'u jenne. Kanaaf gara afaan warra bahaatti haa hiikamu jennee muuxannoo macaafa hiikuu sababiin qabuu fi an akka Shamsuddin gargaaruu na gaafatan. Akka kanatti walii wajjin kakuu haaraadhaan jalqabnee kakuu muffaas jalqaba hamadumaatti hiikne. Kuni wanta guddaadha. Waanuma baay'ee nama gammachiisudha kuni. Macaafa isaa qabdu, kakuu haaraa isaa qabdu. Kakuu haaraa isaa qaba. Garuu isa irbuu haaraa isa jedhu. Isa qaba. Afaan qabdu. Akkasumas immoo oodiyoo isaas qaba. Oodiyoosus. Kun baay'ee dhugumaan gargaara. Loqodaa naannootti afaanuma kam keessayyuu loqodi naannoo jira. Amma biyyan jiraadhu biyya Noorwee keessa. Namootni naannoo garaagaraa jiraatan afaanichi tokkuma afaanichi Nooreejiyaanidhuma. Garuu naannoodha naannootti loqodi isaa garaagara. Kanaaf namootni naannoo sanaa akkuma ofii dubbatanitti akkuma ofii haasa'anitti akka waan sana hubataniif loqoda isaaniitti barreeffamaaf. Kan afaan Oromoos yeroo sana akkuma kana gootan akka namootni sirriitti hubataniif kun wanta baay'ee nama gammachiisudha. Luba Heenii. Amma immoo yaada isaa hubattanii kana caalaa ibsitaniitu. Baay'ee kun yaada eebbifamaa yaada guddaa bu'a qabeessa. Kana malees immoo isin silas kaastanii turtanii jalqabumatu afaan Oromoo afaan qubeen afaan Oromoo hojiirra noodiin fuuldura qubeedhaan barreessaa turtan. Atuu dubbannu namni inni jalqaba qubeema kanayyuu barreessaa ture Yohan Kraaf nama biyya Jarmaniiti innillee jalqaba macaafa qulqulluu yeroo hiikuudhaaf yaalii godhee qubeedhaan laatiiniidhaan barreesse kana hin beektu sini.
Teellaa garuu minilikfaa afaan laatiiniidhaan barreessuu hin dandeessu waan ittiin jedhaniif gara afaan saabaa fidala saabaatiin barreessuudhaaf dirqaman. Egaa isin yeroo biyya dhuftanii qubeedhaan macaafa barreessitan sila naa kaastaniittu. Akkasuma immoo namootni biyya alaatii dhufan. Ani ofii kooti afaan Oromoo fidala saabaatiin yoon barreessu. An ofii kooti dafee qubeetiin barreessuu jalqabe. Baay'eedhuma namatti tola kun. Amma gaa yeroo sanaa isin namoota biyya alaatii dhufan akka keessan akka isaan afaan Oromoo akka salphaatti barataniif macaafa gaayid isaan godhu tokko maal ture kan inni jedhamu macaafa tokko barreessamee waa'ee macaafa sanaa natti himaa. Yeroo an biyya Itoophiyaa ture faranjoonni baay'een afaan Oromoo baruudhaa fi macaafa gaariitti isaan barsiisuu macaafa hojii isaaniif dhimma baasuu akka hin qabne an ofii kooti arge. Kanaaf an sagantaa barnoota qopheessee salphaatti akka isaan baruu danda'an yaalii godhe. Sagantaa barnoota kana qopheessuuf yaada kan kennanii dogoggora kan qajeelchanii namooti Oromoon na gargaaranii jiru. Isaan keessa fakkeenyaaf Tafarii Angoosee barsiisa mana barnoota Ayiraa tokko. Akka kanatti macaafota lama barumsa afaan Oromoo gulantaa tokkoffaa fi gulantaa lamaffaa kan jedhaman qopheessine. Isaan walumaa galatti barnoota 100 qabu. Har'ayyuu maqaan Yesus Language and Intercultural Centeritti Addis Ababaatti macaafota kana dhimma baasanii ittiin afaan Oromoo barsiisu. Hojiin kun namoota afaan Oromoo baruu barbaadaniif yeroo darbee har'as ta'ee bu'aa buusuusaa hedduu na gammachiisa. Kuni dhugumaan guddaa bu'a qabeessa hunduma keenya gammachiisa. Isin ofii keessanii afaan Oromoo baruurra dabartanii namootni akka keessan biyya alaatii dhufan akka isaan afaan Oromoo baruu hin rakkanneef waan isaanii barsiisuu macaafa Oromoo akka afaan Oromoo akka isaan barataniif gaarii gootanii qopheessitanii kun dhugumaan waan guddaadha ammallee galatoomaan isiniin jedha. Amma mee isin yaada isaa baay'eessa gootanii ibsitu isin. Baay'ee isinillee hin ibsitu akka gaariitti afaan Oromoo gaaffii tokkoyyuu hin qabu akka gaariitti dandeessu danda'u duwwaatu hin ta'e waan bu'aa buusu baay'ee ittiin hojjettan luba heeniin guzaarra. Kun baay'ee namatti tola. Isin afaan Oromoo qofatu hin ta'in yeroo biyya keessa turtan dargiin yeroo mul'inatti hojii wangeelaa akka hin hojjenneef dhiibbaa cimaa isin irratti godhee gara baddaa laga gumuzitti saba gumuzitti galuudhaan isaanii wajjin jiraachuu jalqabdan dhumarratti. Isaanii wajjin yeroo jiraattanitti afaan isaanii barattanii afaan isaaniitti macaafa qulqulluu hiikuu dandeessa. Meesa kanammoo natti himame. Yeroo jalqabaatti yeroo an mandii ture karaa kutaa mandii warri itti gaafatamaa qaban hojii keessii akka hojjedhu naa kennuu hin dandeenye sababii rakkinaa dargiitiifi. Isaan hojii keessii akka hojjedhu naa kennuu hin dandeenye. Waldoonni baay'een akkuma silaa dubbanne cufamanii luboonni baay'ee of eeggannaadhaan akka hojjetan barbaachisaa ture yeroo sana. Sababii kanaaf hojii biyya guddisuu, hojii ogummaa makiinaa, ogummaa hojii koreentii kan kana fakkaatan akka inni hojjetu hojjettoota qe'ee misiyoonii eegan yookiin irratti hojjetan akkan bulchuu barbaadan. Inni garuu hedduu natti hin tolle dandeettii akkasii badaan qabu. Teoloogii baree biyya koo dhiisee kanan Itoophiyaa dhufe kanaaf miti. Yeroo sana doktoriin tokko Dr. Sven Gundersen kan jedhamu nama biyya Noorwee mandii ture. Inni mana qorichaa keessatti hojjechaa ture. Inni yeroodhaa gara yerootti makiinaadhaan laga Abbayyaa gadi bu'ee sama Gumuz gidduutti warra dhukkubsattoota ilaalee qorichaas kenne. An doktoricha wajjin gadi bu'ee irma jalaan waa'ee aadaa warra Gumuz waa'ee afaan isaaniis qoradhee
afaanichas baruu jalqabe. Asirratti kan na gargaare barataan Gumuz tokko Sambatoo kan jedhamu ture. Warri Gumuz dhuguma biyya Itoophiyaa keessatti tuffatamanii barumsa dhabanii warra dukkana keessa jiraatan turan. Garuu isaan baay'ee na simatanii yeroon isaan biraa tures mana isaanii na waamanii yeroon dhaqes yeroon dhufes baay'ee itti gammadan. Hojjettoonni wangeelaa saba Oromoo keessaa isaan biratti wangeela lallabanii turan garuu afaan Oromootiin lallaban. Yeroo macaafa qulqulluu keessaa dubbii Waaqayyoo dubbisan isaaniif dubbisan macaafuma Oromoo hiikuma Oromoo keessa dubbisan. Kanaaf namooti yartuu duwwaa Kiristoosin fudhatan. Garuu Waaqayyoo sabni hundinuu wangeela afaan isaaniin akka dhaga'an wangeelli afaan hundumaan akka lallabamu waan barbaade ani erga afaan isaanii qoradhee macaafa qulqulluu gara afaan isaanii hiikuudhaaf fedha akkan qabu isaanitti mul'ise. Saba Gumuzitti mul'ise. Kanaaf warri Gumuz isaan keessaa namoota barumsaan fooyyee qaban filatanii isaanii wajjin akkan hojjedhu barbaadan. Warri filataman kun koorsii waa'ee macaafa qulqulluu hiikuu Addis Ababaatti fudhatanii erga fudhatan booda qalbiidhaan hojjechuu jalqabne. Gaarumatti Mangasiilticha Kasa Gumuz kan jedhamu Mangasiilticha Kasa Gumuz kan jedhamu kakuu haaraa gara afaan isaaniitiin hiikne. Hojiin kun sababii afaan Gumuzii dubbifamaa baay'ee qabuuf hojii salphaa hin turre. Akkasumas immoo namooti anaa wajjin hiikan isaan qottuu turan yookiin qottoota turan barumsa dheeraa kan qottoota turan barumsa dheeraa kan fudhatanii teoloogii kan baratan miti. Kanaaf hojiin kun baay'ee hojii cimaa ture. Erga kakuu haaraa finne booda akkasumas kakuu moofaa kan walii wajjin hiiknu na gaafatanii turan. Garuu kakuu moofaanii macaafa guddaadha. Fuula baay'ee kan qabu. Hojii kana keessa lixuudhaaf yaanu sodaadheen dhiise. Kanaaf kakuu haaraa qofaa kan isin hiiktan? Kakuu haaraa duwwaa kan hiikne. Amma eega isin isa hiiktanii booda wanti hojjetame jira achitti saba Gumuz keessatti kakuu moofaa hojjetaniiru? Hamma ammaatti hin hojjetamne. Kun dhugumaan baay'ee nama dhiba. Yaada atuu Waaqayyo isin gargaaree isin deemtanii waan sana hin hojjenne ta'e silaa hammasumayyuu afaan isaaniitiin hin qaban turanii jechuudha. Kun dhugumaan waan guddaa ammallee saba Gumuz biratti akkasumas immoo saba akka dubbiin Waaqayyoo dubbatamu barbaadu hundumaa biratti kan galata guddaa qabudha. Luba Heening Guzaar waan gurguddaa baay'ee hojjettan kun baay'ee namatti tola. Isin macaafa baay'ee barreessitaniittu yeroo darbee yeroon waa'ee waan isin hojjettan tokko tokko ilaalu bara 2002 keessa macaafa tokko babal'ina wangeelaa biyya keenyaa kan ilaallatu akka isin barreessitaniin arge. Mee waa'ee isaanitti maame? Biyya Jarmanii keessa hojiin koo macaafa qulqulluu hiikuun yookiin qubeetti dabarsuun duwwaa utuu hin ta'in akkasuma waldoota Luteraanii bira dhaqee Jarmanii keessaa waa'ee hojii misiyoonii waa'ee wangeelaa biyya Itoophiyaa bal'achuusaa dubbadheen ture. Isaan na waamanii waldoonni na waamanii waa'ee biyya Itoophiyaa wangeelaa bal'achuusaa akkan isaanitti himuu na gaafatanii. Misiyoononni kaanis yeroo isaan biyya Jarmanii turan akkasuma godhan. Akka kanatti yeroo ayyaanni wangeelaa ta'uu yookiin ayyaanni misiyoonii iddoo iddootti godhame na waamanii na simatanii akkan waa'ee waldaa makaana Yesuus akkan dubbadhu na gaafatan. Garuu biyya Jarmaniitti ayyaana akkasii irratti sa'aatiin walakkaa namaa kennu, sa'aatiin walakkaa duwwaa namaa kennu. Garuu waa'ee bal'achuu wangeelaa waa'ee guddina waldaa, waa'ee tajaajila faarfattootaa, waa'ee macaafa qulqulluu hiikuu, waa'ee hojii mana kurisaa keessatti hojjetame kan kana fakkaatan
dubbachuu yoo barbaadan sa'aatii walakkaan duwwaa waan hedduu miti. Kanaafi namooti biyya koo keessaa hundumaa kana caalaa daga'anii waa'ee bal'achuu wangeelaas dubbisuu akka danda'anii hubatanii akka itti gammadan qarshii kennuudhaanis hojii keenya akka nu gargaaran macaafa kana qopheesse. Macaafichi afaan Jarmaniitiin caafame, an kophaakoo garuu macaaficha hin barreessine, misyoononni kan biraas itti dabala barreessanii waa'ee hojii isaanii ibsa kennan macaafa kana keessatti. Kuni dhugumaan namatti tola. Macaafa guddaa akkasumas waa'ee babal'ina wangeelaaf hojii wangeelaa biyya keenya keessa jiru kan dubbatudha. Evangelical Christians in Ethiopia Growing Enthusiasm jedha afaan Ingiliziitti yoo hiikneef garuu afaan Jarmaniitti barreessita. Baay'ee namatti tola. Kana malees macaafa biraa barreessitaniittu macaafota kana malee hin barreessine. Waan salphaa miti. Egaa biyya keenya keessaa waggaa 11 ture naan jettan. Akkamitti xumurtan tajaajila biyya keenya keessaa yeroo akkamii xumurtan mee natti himaa isaa? Tajaajila biyya Itoophiyaa bara 1992 ture. Kana jechuun yeroo sana maatii koo wajjin biyya Jarmaniitti gale. Garuu maatii koo wajjin biyya Jarmaniitti galuuyyuu tajaajila biyya Itoophiyaa yeroo sana hin dhiifne. Hojii waa'ee isaan amma isinitti hime baay'eesaa waggaa 1992 fi waggaa 2010 gidduutti utuu an biyya Jarmanii taa'u hojjetame. Kanaaf tajaajila biyya Itoophiyaa waggaa 2010 keessa xumure. Waggaa 2010 keessa xumure. Kun amma waggaa 11 ta'eera. Isa booda biyya Jarmanii keessa waan biraa hojjette. Amma turataadha. Akaakayyuu afuran qaba. Garuu jaalalaan waan tokko kanan hojjetu jira. Waldaa keessatti iddoo gara biraattis. Baay'ee namatti maal fa'aa hojjettu amma yeroo soorata baatanii jirtan kana? Mana guddaa qabnaa. Isa keessattis waan tokko hojii hojjechuun jira. Hojii harkaa? Hojii harkaa. Gaardeenii yookiin maal jettu afaan Oromootiin? Gaardeenii. Oobdii keessa? Qabnaa. Marga haamuunis jira. Marga haamuun jira. Baala kana haamuun jira. Yeroo inni lallisu jira waan guddaa hojjechuun jira. Akkasuma warri manaa koo biiroo injiinarii qabdi. Isheen ganamaa baatee biiroo jirti. Galgalaan galti. Kanaaf nama nyaata qopheessu isa nyaata qopheessu. Nyaata qopheessu al tokko immoo ittoon daakuu isheen ganamaa manaa baatee galgalaan galti. Baay'ee namatti tola. Al tokko nyaata Oromoo kana ittoon daakuu fa'aa hojjettanii hedduu jechuudha yeroo isheen hojiidhaan. Isa moo walii wajjin hojjenna. Walii wajjin hojjettu. Hojiin isaa baay'ee waan ta'eef. Shunkurtii muruun jira. Waan baay'ee qopheessuun jira kanaaf. Asirratti wal gargaarra. Asirratti wal gargaartu malee qofaa isa hojjetanii nama eegan miti kun. Baay'ee gaariidha. Akaakayyuu afuriin qaba jettan ijoollee meeqa qabdu sin? Torba. Ijoollee torba qabdu? Jarmaniin jiru moo Jarmanii ala jiru amma ijoolleen kun? Isaan keessaa 6 Jarmaniin jiru, tokko immoo siyaana Itoophiyaa jirti. Akkasii akkuma keessan saba keenya jaallatti maal hojjetti Itoophiyaadhaa? Jaallatti. Isheen waa'ee African Studies barattee amma waa'ee jireenya dubartoota biyya Itoophiyaa keessaa qorattee caafti.
Baay'ee namatti tola. Eesteriin nan beeka Feesbuukii kanarratti, sooshaal miidiyaa irratti baay'ee. Isheedha. Afaan Oromoo beekti miti? Akka gaariitti beekti. Aadaa Oromoo beekti. Afaan Oromoon barreessiti sooshaal miidiyaa irratti. Baay'ee namatti tola. I think. Isheen Itoophiyaa jirti. Itoophiyaatti dhalatteen se'a isheen. Finfinneetti dhalatte isheen sirriidha. Finfinneetti dhalattee amma Mandiifaan jira jetti. Asiyaa baay'ee biyya. Ammas Siyaanaa Addis Ababaa jirti. Baay'ee namatti tola. Naan deebisne malee interview kanarratti dhuftee akka isheen sarpiraayiz isin gootu barbaadeen ture. Garuu naaf hin deebisne barreesseef hin ture. Baay'ee namatti tola. Jaalala waa'ee biyya keenyaa egaa achitti dhalatte taanaan keessa ishee jira. Isinirraas waan dhalattee waan barattee numa qabdi jedheen amanaa. Kun baay'ee namatti tola. Jaalala saba keenyaaf qabdan ofii keessaniif qofatu hin ta'in dhala keessanittis dabarsitaniitu jechuudha. Dabarseera. Baay'ee dhuma namatti tola kun. Egaa ijoolleen ijoollee keessanis akkuma kana firoota saba keenyaa ta'uu jedheen amanaa luba heeni. Amma waa'ee biyya keenyaa hin hordoftuu sin Jarmanii yoo jiraattan hin hordoftu waa'ee biyya saba keenyaa haala amma jiru. Waa'ee biyya Itoophiyaa nan hordofa. Akkuma silaa jedhee ijoollee koo keessaa mucaan durba tokko African Studies barattee Itoophiyaa jirti. Isin ishee beektu Asteer kan jedhamti. Itti dabalee luba tokko iddoo isaa kan jedhamu wajjin takka takka talayaan yookiis bilbilaan wal argina, wal dubbifna. Talayaan waliin tsaafna. Oduu waa'ee Itoophiyaa TV irratti argisiisan yookiis gaazexaa keessatti barreessan akkanaaf danda'amee duukaan bu'a. Kana caalaa hordofuuf garuu yeroo isaan qabu. Egaa ijoollee walumaa qabatti ijoollee torbaan qaba. Akaakayyuus afuran qaba. Ji'a lama booddee akaakayyuu 6 ta'uuf jedhu. Warri manaas hojii cimaa qabdi. Kanaaf kana caalaa yeroo isaan qabu. Yeroo isaan qabdan. Waamma waa'een biyya keenyaa yeroo dhageessan maali? Yaada maalii qabdu? Asirratti siyaana waa'ee biyya Itoophiyaa oduu dhageenyu kun baay'ee kan nama gammachiisu miti. Oduu nu dhageenyu. Kana duwwaa otoo hin ta'in waan nama yaaddeessus jira jechuun. Kanaaf karaa kootii gara caalaatti biyyi nagaa akka ta'u saboonni garaagaraa Itoophiyaa keessa jiran nagaadhaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an nan abdadha. Bara kana keessatti biyya Awurooppaa keessas ta'u, biyya Afrikaa keessas ta'u, giddaarama qilleensa argina. Hundumti keenya iddoodhuma hundaatti argina. Namooti biyya Afrikaa keessatti baay'een sababii gogiin balatee rakkatanii namoonni horiinis waan nyaachuu dhaban. Saawwan isaanii ni du'u, ijoolleen fayyaa dhabanii dhukkubsatanii kan du'an baay'eedha. Kanaaf bokkaan yeroo isaatti akka roobu, bokkaan ga'us akka roobu, namoonni qotiisa qotatanii midhaan ga'uu akka isaan galfatan nan abdadha. Dargaggoonni barumsa isaan baratanii yommuu raawwatan hojii argatanii of danda'an fuudhanii heerumanii ijoollee godhatanii jireenya gaarii jiraachuu akka isaan danda'an hawwii kooti. Waldaan kiristaanaa waggoota darban akkuma guddattee kana caalaa guddattee warra hiyyeessa ta'an, warra rakkatan gargaartee guutummaa biyya keessattis saboota gidduutti nagaa buusuuf fakkeenya gaarii akka taatuuf nan abdadha. Waaqayyoonis nan kadhadha. Guddaa eebbifamaa ergaa guddaadha kan isin saba keenyaaf, dargaggoota keenyaaf akkasumas immoo waldaa kiristaanaatiif dabarsitanii kun dhugumaan abbaa gurra kenneefiif ergaa guddaa of keessaa qaba.
dhumarratti waan itti dabaltan qabdu atuu gaaffiif deebii keenyan fixiini lubaa heenii. Asirratti waan an dabbalu baay'een qabu gaaffii na argitan irratti yaadee deebii kennuu yaaliin godhe haa ta'u malee utuma deebii kennuu yaalu siyaana afaan Oromootiin dubbachuun akka na rakkisu baay'ee natti dhaga'ame. Kanaaf dhiifama na godha. Kana caalaa ibsuu hin dandeenye siyaana amma ergan Itoophiyaatti galee biyya Jarmanii taa'ee amma waggaa 30 ta'eera isiniin jedhe. Kanaaf maatii keenya keessatti afaanuma Jarmaniitiin dubbannaa. Namoota biyya keenya keessattis afaanuma Jarmaniitiin dubbannaa. Afaan siyaana nama afaan Oromootiin wajjin dubbadhu hin qabu. Kanaaf naadiisaa. Baay'ee haasofti dhugaa dubbachuu. Kana caalaa ibsuu hin dandeenye. Amma gaa akkasiin afaan kanan irraanfannee fi gara fuulduraatti darbee isiniin bilbilaa. Baay'ee gammadaa waan baay'ee kaasnee waan baay'ee dubbannee dhugumaan wanta isin saba keenyaaf gootan lubaa Heening Guzaar ana duwwaa miti dhalootni dhuftuu hin yaadata dhaggeeffattootaa fi daawwattoota manuu ilaalaa jiran qofa miti guutummaan saba keenyaa wanta kana yeroo hundumaa yaadata macaafa qulqulluu kana akkaataatti dhalootni ammaa dubbisuu danda'utti gara qubeetti deebistanii lubaa Tasgaraa Hirphoo wajjin taatanii wanta isin hojjettan kana galata guddaadha kan inni qabu isa fuulduras wantoota isin hojjettan biyya keenya keessatti karaa hojii wangeelaas karaa garagaraas macaafota barreessuun guddina afaan keenyaa keessatti wanta isin gootan akka salphaatti kan ilaalamu miti guddaa eebbifamaan isiniin jedharrammoo yeroo keessan naa laattanii akkas sagantaa kanarratti tole jettanii argamtanii waan na wajjin haasoftaniif guddaan isin galateeffadha. Fayyaadhaa galatoomaa isinis. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa luba Heening Guzaar nama oolmaa guddaa saba keenyaaf oolan guyyaa har'aa keessummaa godhannee haasaa wajjin goone keessatti barnoota guddaa hubannaa guddaa akkasiin argattan nan amana. Egaa yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin keessummaa biraa qabannee dhufnee walagarraa hammasittiin yeroo ibbaanaa qabaadhaa. Sagantaan kun nama baay'ee bira akka inni ga'uuf immoo akkasiin sooshaal miidiyaa keessan irratti sheer gootan isin gaafadha. Itti dabalees immoo YouTube chaanaalii qabna. YouTube chaanaalii keenya irra deemtanii akkasiin subscribe gootan isinin gaafadha. Yeroo ibbaa naa qabaadhaan isiniin jedha.